saba keenya bodaatti harkifnee osoo nu wal nyaannu dirree duwwaarratti biti abbaa keenya argaa laagaa jirti biti abbaa keenya argaa laagaa jirti. Namni waliin galee darbiitu faatamaa salphina guggaatee baraayuun gabroomaa borona bareentumaa Oromoon tokkumaa hundeen gaaffii keenya haa ta'u bilisummaa hundeen gaaffii keenya haa ta'u walabummaa hundeen gaaffii keenya haa ta'u bilisummaa hundeen gaaffii keenya haa ta'u walabummaa hundeen gaaffii keenya haa ta'u bilisummaa hundeen gaaffii keenya haa ta'u walabummaa. Ayyee ashamaa akkam jirtu hordoftoota keenya kun walabummaa news networkidha. Akkuma beekamu sagantaa marii keenya irratti nama tokkoon qabadhee isin dhiyaadhe. Namni koo har'aasi Adde Addisee Dheeressaa jedhamu. Adde Addisee Dheeressaa akkuma beekamu farmaa mirga namaa irratti keessumaa kan dubartootaa nama hirmaataa jiranidha. Adde Addisee waamicha keenya kabajanii sagantaa marii keenya irratti dhiyaachuuf galatoomaa jechaa anaa dhufu isiniin jedha. Isinis egaa akkasuma na affeertanii akkan uummata keenyaaf ergaa dabarsu na affeeruu keessanii fi walabummaa baay'ee galatasni galcha. Galatooma sududumaan gara ijoo dubbii keenyaatti seenna. Gaaffiin jalqabaa Adde Addisee har'a immoo biyya Itoophiyaa kana keessatti mootummaan dabaa dabarsaan kan inni dhufee uummata gabroonfataa jiru. Uummati keenya immoo impaayera Itoophiyaa kana keessatti gabrummaa yeroo dheeraa qaba. Akka kanaan dhaawatuma dhiyeenyaan illee mootummaa gabroonfataa EPRDF humna qeerrootii fi humna bilisummaa Oromootiin aangoo irraa ka'ee ari'amuun isaanii yaadatama. Sana keessaa warri maqaa Oromootiin Oromoodhaaf falmina jedhan jijjiirama fidaniiru. Jijjiirama finne jedhanii jijjiirama fidan kan keessatti immoo dararaa uummata keenya ajjeesaa dararaa hidhaa jumlaadhaan baay'isanii bakkeetti gataa jiru. Kanarratti hubannoo akkamii qabdu isin akka ogeettii tokkootti? Egaa impaayerri Itoophiyaan kun gaafuma jalqabee uummata Oromoo hacuucuu hin dhiifne gara waggaa 50 akkas ga'eeredha yaada. Dhugaalumatti egaa Oromoonni duraa kaaseyyuu warraaqsa dhaabeeyyuu hin beeku. Waggaa kana hundumaa falmata ture. Haa ta'u malee humna qawweetiin ukkaamsanii saba keenya cuucanii amma yoonaan ga'anii amma immoo qabsoo qeerroon keenyaaf qarreen keenya itti dhumanii fidaniin immoo kunoo abiin fuudhanii irra kaa'anii tiim lammaa jedhanii faarsanii otuma sirrii akka hin taanillee hubannaa qabnu baay'een keenya keessumatti addi bilisummaa Oromoo hubannaa guddaa qaba ture akka wanti kun sirrii hin turre. Haa ta'u malee tiim lammaa jedhanii bakkee kanatti faarsanii Oppiidoon achi teessee Oppiidoo biyya bakkee kanatti ijaartee kanarraan kan ka'ee namichi kuni akka inni taayitaarra dhufu ta'ee. Haa ta'u malee egaa uummati Oromoo
mee hin ilaallaa namni kuni Oromoodha jedheetu yeroo kennee fi warri aktiivistoonis kun mootummaa Oromooti amma ittiin dubbatinaa jedhanii faarsanii baay'ee kan nama gaddisiisudha. Abiy gaafuma calqabee kaasee waa'ee Minilik kan inni nurratti faarsee nuufi Minilikii fi akkuma Hitler Jewishiif ta'e Minilik immoo akkasuma diina keenya diina Oromoo fi diina Oromoo duwwaa miti sabaaf sablammii impaayera sana jala jiruuti. Diina keenya diina sabaaf sablammii Oromoo dabalatee jechuudha. Diina keenya Abiin Minilik. Ani yeruma sanaa kaasee ilaalchi koo kan ture Abiy diina keenya kan jedhurree walga'ii irratti ka'ee dubbadhe. Erguma inni Minilikii nutti faarse namni kuni diina keenya. Namni diina keenya nutti faarse diina keenya. Na Abiyin takkaayyuu dhoffatee hin beeku. Diina Oromoo akka ta'e jalqabuma calqabeeti gaafuma Minilikii nutti faarse kaaseeti kan inni diinummaan isaa beekame jechuudha. Isarraa amma dhufnee osuma kanaan jiru dabalee immoo warra du'anii ekeraan isaanii fuudhee miliyoonii meeqatu sabi keenya beela'uuf sabi keenya lafarraa buqqee jiru miliyoonii meeqa immoo itti baasee ekeraa fuudhee paalaasii galchee jechuudha. Paalaasii galchee jechuudha. Diinummaa hammam ga'u kun otuu sabi lafarraa buqqee jiru namni keenya waan nyaatee jiraatu dhabee otuu inni rakkatu rakkina guddaa keessatti inni jiru kana godhee jechuudha. Egaa waa'ee impaayerii Itoophiyaa sana dubbatame hin dhumu. Abiy impaayeruma sana ammas deebisee ijaaruudhaaf kan inni tattaafachaa jiru. Ammallee ittuma jira humnaan duraan gaafa reefuu mootummaatti ol ba'u akka nama qeesii ta'eetti saba keenya gowwoomsaa ture jechaadha afaansaa dammaan dibate. Ani fi warri ana fakkaatan baay'een keenya yeroo sana dubbanneerra akka inni diina keenya ta'e. Afaan dammaa dibateeti lammaanis afaan dammaa dibateetu saba keenya gooftaan keenya kana boodaa kaasee saba keenya uummata keenya jedhanii dubbatanii akka kanaatti saba keenya gowwoomsanii akka sabi keenya callisu godhan. Har'a garuu kun oollee hin bullee erguma gaafa mootummaa sanarratti ol ba'ee Prime Minister ta'ee jalqabeeyyuu Abiyin maal gochuu jalqabee Wallaggaa fi Wallaggallee jechuun irra hin jiru lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti waraana labse. Waraana labsee isa booda waraanaanii yeroo sii kaasee amma wanaatti amma beekutti waraanaa turre jira uummata keenyarra. Waraanni kun maal gochaa jira? Waraanni keenya namoota keenya lafa isaan jiranitti dubartiin jedhu, dhiiran jedhu, ijoolleen jedhu akka kanaatti lafa argeetti fixaa jira jechaadha. Ajjeesaa jira jechaadha. Kanatu ta'aa jira saba keenya irratti. Kuni itti fufee jira. Darbee immoo maaliin kan isaan nama qabu kan nama qaanessu dubartoota haadha manoolii abbaa manaa isaanii duratti gudeeduutti qabu. Haadhaa fi intala wal bukkee cibsanii gudeeduutti qabu. Warri loltuun kun. Kun qaanii hin caalleedha saba uummata Oromootiif. Waan arginee hin beeknetu ta'aa jira. Ulfaa gudeedanii ulfaa garaadhaa baasaa jiru. Dubartii hoosiftu kanaatti xiyyiitiitti naqanii ajjeesaa jiru. Uummata keenya lafa isaan jiranitti dargaggoo silaa dubbatameen dhufu. Aan dargaggoo dubbatameen dhufu. Ajjeesanii caakkaa keessatti gatuu waraabessa nyaataa. Amma dhiyoo kan immoo waboonii loltuu isaanii finnaan ol deebi'anii mucaa dargaggoo tokko fuudhanii mataa
morma irraa kutanii mataa isaa immoo magaalaa keessa naannessan. Kana argineen beenu dhugaamatti waan akkasii takkaam argineen beenu. Kana abiin kana nurratti gochaa jira. Maddamar jedhee waan hin taane fuudhee akka wanta jiramni maddamar jechuun ida'u maal jechuu isaati akkuma isaa inni prosperous partii isaa yookiis immoo biltsiginnaa jedhan sana isa partii sana uumeera hundumtuu achitti akka inni galu barbaade beektaa. Yeroo darbe amma warri Norway Peace Prize fudhanii kennanii fi garuu isaan yeroo sana kan isaan kennanii fi wanta inni Eritrea fi Itoophiyaa walitti araarsee fi kan biraa immoo warra mormituu warra akka adda bilisummaa Oromoo biyya keessa galchee kan jedhuun ture. Hamma maal argaa jirra? Warra sila galchan sana fuudhanii liqimsaa jiru. Liqimsuu barbaada argite. Maddamar jechuun liqimsuudha. Liqimsuu sabooda maddamariin sun maal ta'a? Prosperous partii duwwaa ta'a jecha. Liqimsuudhaaf fi warra isaan mormu fuudheen biyyatti galche. Mormituu fuudheen biyyatti galche. Mormituu fuudhatti galchuusaa nagaadhaan jiraachuu hin turre sulmayyuu. Akkuma hundi keenya beeku addi bilisummaa Oromoo gaafa guyyaa biyya sana galee kaasee nagaa argatee hin beeku. Nagaa kan dhugaachiise immoo abiidhuma kan gochuu hin danda'a. Nagaa uumuu hin danda'a ture. Osoo barbaade garuu nagaa sana hin barbaadne inni ofiisaa fi akkuma haadhisaa isatti himte sana mootummaa torbaffaa ta'uu barbaade jechuudha. Egaa kana abjuunsa. Abjuunsaa kun immoo achiin isa ga'a moo achiin isa hin ga'u jedhu kana seenyadhuma gaa waliin ilaalaa jirra. Egaa kan nuyi argaa jirru nagaan tasgabbiin Oromiyaa keessa hin jiru taanaan nagaan Itoophiyaa imperialistii jedhamtu sana keessattis hin jiraatu. Abadaan hin jiraatu. Inni illee humnaan hin bushee jedhee yaadaa jira garuu humnaan bushee uummata hammana ga'u kana jiraachisuu hin danda'u. Nagaan argatu. Ammaaf kan man jedha. Tole galatooma. Akkuma kana Adde Addisee isin waa'ee waldaa dubartootaa keessatti qooda guddaa qabdu. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessattis immoo dubartoonni qooda guddaa akka isaan raawwataa jiran ifaadha. Mee kana keessatti dubartoonni Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoo deemaa jiru keessatti qoodni isaan qaban maal ta'uu qabu kaan immoo maalirra jiraatanii yaaddu Adde Addisee? Qabsoon dubartootaa qabsooma uummata Oromoo irraa addaan ba'een ilaalamu. Dubartiin takkaadhuma gara duddubaatti jettee hin beektu qabsoo bilisummaa isheetiif. Maaliif dubartiidhaa fi bilisummaa jechuun wanta guddaadha. Uummatni tokko hin bilisoomne hin dimookiraasummaa argate jechuun dubartiin hin bilisoomte jechuudha. Akkuma beeknu dubartiirraa dhibaa adda addaatu jira waan baay'eetu jira. Bilisummaa keessaati yookiin mirgi ishee yoo eegamee fi dubartiin kun rakkinni ishee sun hundumtuu hin hiikamaaf jechuudha. Kanaaf jennaan dubartiin bilisummaa ishee mirga uummata Oromootii fi falmuu dhaabdees hin beektu ammallee itti fufti jechuudha. Kuni dubartoonni haadha. Haadha jechuun immoo akkuma beektu garaatti baattee ji'a 9 guutuu garaatti baattee deessee ciniinsifattee isa booda guddistee namni keenya uummati keenya akkuma beektu akkuma hundi keenya beeknu rakkataadha. Qoraan cabsitee waan taatee biyya sana keessatti akka sanatti itti dhimmiteeti kan isheen ijoollee ishee guddifattu. Kanaaf daa'imni ishee yeroo isaanii du'an yookiin waan tokko irra ga'u dubartoonni baay'eetti miidhamu jechuudha. Baay'eetti miidhamu. Kanaaf jennaan dubartoonni mirga isaaniif bilisummaa isaaniif kan eenyu caalaatti itti dhaga'ame
irra jiru jechaadha. Amma fakkeenyaaf innaa fudhanne waboo keessa har'a innaa fudhanne dubartoonni kan lolaa jiranii kan diina isaanii irratti fincilaa godhanii diina isaanii adabaa jiranii dubartoota. Dubartoota baay'ee jira waboo keessa. 2014 keessaa jalqabee hamma har'aatti jechuudha. Qarreen qeerroo biraan hafe. Duukaa baateeti kan isheen falmachaa jirtu. Amma biyya bakkee kanatti innaa fudhattee qarreen takkaa hiriira keessaa haftee hin beektu. Inni waldaan dubartoota Oromoo asitti ijaarrannee jira. Dura buutuun isaati ana. 2016 guyyaa 3 halkaniif guyyaa walitti bakkee bulle jechuudha. Downing Street jedhamu muummee ministeera United Kingdom fuuldura. Achi bullee akka kanaatti fincilaa turre jechuudha. 2016 yookiin 2016. Amma baranasi akkasuma si'a sadaffaadha kan nuyi hiriira goone waldaan dubartootaa biyya kana keessatti. Hagayya 27 isa fuuldura immoo bitootessa gaafa 13 amma sadiyoo kana immoo October 8 kaasee onkoloolessa onkoloolessa 8 kaasee amma 15tti torban tokkoof turre akka kanaatti sagalee keenya uummata keenya sabiyya jiruu fi sagalee taana jechaadha. Sagalee ta'aa turre. Innaa hin dhaamne dubartoonni lafa jiranitti hiriira ba'anii akkuma argite hankeenya gaa kuni nammaa kun kan keenyan dubbachaa kan UK garuu iddoo biraattis Ameerikaa fudhatte, Awustiraaliyaan fudhatte, Awurooppaa kan fudhatte, Sweden iddoo hundumaatti Kanaadaa fudhanne dubartoonni ba'aniiti iyyachaa jiru. Dubartoonni ba'anii hiriira ba'anii uummata keenyaaf uummata Oromootiif sagalee ta'aa jiru. Maaliif kun? Maaliif yennaa inni dubartiin wanta bilisummaa barbaadduuf. Sabi keenya yoo bilisoomee jireenya gaarii jiraachuu akka dandeenyu wanta beeknuuf kun hunduu kan argamuu danda'u immoo yoo mirgi namaa eegame yoo dimokiraasiin jiraate yoo sabi tokko bilisoomee. Sabi tokko bilisoomne taanaan gara caalaatti kan miidhamu dubartoota. Kanaaf dubartiin hin falmatti jechuudha. Ijoollee deessee ciisitee abbaa manaa isheetiin ba'ii deemi. Ani ofin danda'a jetteetu deemsiste jechuudha. Innaa bara durii ammas taanaan dubartoonni keenya itti fe'anii ijoollee isaanii dhiiraas haa ta'u abbaa manaa isaaniis haa ta'u nyaata itti godhanii maal jedhaniiti duukaa ka'eedhanii ergu jecha. Dubartoonni eenyu caalaatti bilisummaa barbaadu. Maaliif yoo mirgi isaanii eegame yoo sabi tokko uummati tokko bilisoomee mirga isaa argatee yoo isaanis akkasuma bilisoomu nagaa argatu. Dubartiin nagaa jaallatti. Nageenyi sun kan hin dhufu immoo yoo uummati tokko bilisoomeedha. Nagaan argattu taanaan biyya tokko keessatti yoo nagaan hin jiraanne yeroo baay'eetti kan miidhamu dubartiidha. Amma har'a yennaa fudhanne Oromiyaa keessatti durbii baatee galuu hin dandeessu. Dubartiin ultii baatee galuu hin dandeessu. Dubartiin hoosiftu baatee galuu hin dandeessu. Maaliif? Loltuutu irra dhaabbatee akka sanaatti uummata keenya qaanessuu fedhee qabee gudeeda. Erga gudeedee booda immoo ajjeesee gata caakkaa keessatti. Kanaaf jennaan yoo dubartiin bilisummaa isheetii fi eenyu caalaatti dhaabbatte jechuudha. Ammas taanaan gara seechittis dubartoonni waan barbaachisu hundumaa gochuudhaa fi kutannee kaaneerraa uummati keenya achi jirullee dubartoonni keenya akka ka'aniidha kan hin gorsa dabarsuuf. Kana malee waan hin jiru. Tole galatooma. Mee isiniyyuu kaastaniitu Adde Addisee waldaan dubartoota addunyaa
akkuma beekamu yeroo darbe waajjira darbe keessa hiriira dubartootaa bakka addunyaa guutuutti qopheessaa turaniiru. Isaan sana keessaa isin biyya UK'tti itti gaafatamaa dubartootaa taatanii jirtu. Haala nama ajaa'ibu tokkoon kan isin sagalee dhageessaa turtan. Keessumaa sagalee isin dhageessan suni harka isaanii hidhanii akka nama hidhamaatti harka hidhamanii kan isaan sagalee dhageessifatan. Ittaan sun immoo iyyamanillee moo biyya sana keessattillee iskiriiniidhaan sa'aatii dheeraa kan darbaa ture kan jedhamu jira. Kun akkam ture mee nu ibsaa gabaabsaadhuma. UK keessatti amma COVID-19 kuni ol ka'aa jira, babal'achaa jira dhukkubi kun. Wanta kanaaf jennaan namni ja'a caalaa walitti dhufuun hin eeyyamamu akka heera biyya kanaatti amma seen. Kanaaf hiriira guddicha gochuu hin dandeenye. Gaafa 20 hagayyaa gaafa 27 hiriira guddicha goone. Dubartoonni biyyattuu nafne biyya UK keessatti jechuu kooti. Yaa'anii ba'aniiti kan balbala muummicha ministeeraa jalatti baanee kan iyyachaa turre. Na BBCdhaan jalqabnee amma achitti deemnee poolisoonni nu eeganii achi nu ga'anii achi dhaabbannee nu eegumsaanii ulfinaanii ergaa keenya dabarsan. Kuni hagayya gaafa 27. 2020. Amma dhiyoo kana immoo bitootessa 8 kaasee amma 15tti immoo egaa ja'a caalaa namni walitti hin qabamu wanta ta'eef maal goona jennee waldaa dubartootaa mari'achiisee dubartoota walitti finnee mari'achiifnee yaada kana finnee jechuudha. Yaadi kun maal inni akka warra hidhaatti maaliif namni keenya akka heerutti mana hidhaa keessa jira. Afaan isaa hidhamee jira. Harki isaa hidhamee jira. Kanaaf jennaan wayyaa warra mana hidhaa keessaa uffannee ja'aan uffannee afaan keenya immoo maaskii inni nu kaawwannu suni afaan isaa hodhamaadha. Akka hodhamaatti fakkeessineeti kan nu godhan. Harki keenya immoo hidhamee jira. Wanta isattiin harka hidhan sana sibiila sana bitamee jechuudha. Bitannee isa hidhannee akka kanaatti nuyi sagaleedhaan waan tokko iyyuu hin jennu turre. Maal goone sagalee sana hin waraabne, sagalee nu barbaachisu waraabne, wanta katabame immoo qabannee achitti maxxanfannee waan barbaachisaa ta'u wanta akka pilaakaardii wanta biyya keessatti ta'aa jiru hundumaa maxxanfannee sagalee waraabbannee sagaleen suni bluetoothiidhaan connecti goone akka sanaatti sagalee sana dabarsaa turre. Nuyi hidhamnee maatii dhaabbanneeti kan nuyi achoole torban tokkoof. Isarratti dabalee leaflet kan jedhamu kan waa'ee keenya waa'ee Oromoo ibsu jechuudha. Eenyummaa keenya kan ibsu bal'inni keenya hammam akka ta'e namoonni keenya namni Oromoo uummati Oromoo hammam akka ta'e jireenya isaa waa'ee gadaallee dabalatee waan hundumaa kan ibsu leafletii qopheeffannee isa immoo eenyummaa keenya akka uummanni dhufanii nu dubbisan kun warri citizens of UK warri jedhaman kun yeroo isaan dhufanii nu dubbisanii isatti kennina jechuudha. Isatti kennina isa fudhataniitu deemanii eenyummaa keenya baruu akka isaan Oromoon eenyu akka ta'e baranii fi citizenii warra UK ta'aniitti paablikiitti jechuudha hirraa kennina jechuudha. Akkasittiin kan hiriirri suni xumure. Amma dhiyoo kanatti immoo digital vaaniidhaanii display goone eenyummaa Abii kan agarsiisu. Mootummaan kee dhumeera Abii. Mootummaan kee dhumeera jennee mootummaa sanaan mootummaa Itoophiyaa sanaan kan itti himnu. Mootummaan ce'umsaa Oromiyaa keessatti amma ammatti akka ta'u kan jedhu. Oromiyaan hin bilisoomti kan jedhu. Kana fakkaatan barbaachisaa kan ta'e hundumaa dabarsine jechuudha ergaa kana. Kun gaafa yoomii akka ta'u
ammaa fi gaafa 19 ta'uuf ture xiqqoon amma gara sadeessaa 16 keessa goona jennee akka kanaatti irratti hojjechaa jirra jechuudha. Tole. Na digital vaaniin suni magaalaa London keessa sa'aatii 8 deema. Magaalaa naannoo gurguddaa ta'an naannoo paarlaamaa naannoo lafa isheen queeniin sun jiraattu naannoo iddoo beekamaa ta'e sana naanna'eetu ergaa kana dabarsaa oola jechaadha. Kun immoo warri makiinaa qabnu makiinaadhaan alaabaa keenya qabannee dudduubaan deemnee egaa miidiyaas qabannee akka dabarsamu gochuudhaa fi akka kanaatti yaada qabna. Yaada tun ta'een hojiirra jirra. Tole galatooma yaada bal'aa nuu kennitanii anis kana odeeffannoo argadheetan akka bal'inaan nu ibsitan jedhee sin gaafadhe. Ittaansuudhaan gaaffii nan qabu amma dubartoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qabu. Akkasumas hawaasni Oromoo waliigalli qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qooda guddaa qaba. Haa ta'u biyya Itoophiyaa kana keessatti amma nagaan hin jiru, nagaan bahee nagaan galaan jiru uummanni keenya. Sababa kanarraa ka'uudhaan hooggantoonni siyaasaa kan KFO kan adda bilisummaa Oromoo warra ta'an yookaan immoo ija ta'anillee mana hidhaa jiru. Adda bilisummaa Oromoo kanarraa ka'uudhaan biyya kana keessa nagaa waan hin jirre, tasgabbii waan hin jirre uummanni keenya bahee galuu waan hin dandeenyeef mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba jedheeti kan inni labse. Mootummaa ce'umsaa dhaabbatu inni labse kanarratti hawaasni Oromoo bal'aan deeggarsa agarsiiseera. Kanarratti hawaasni dubartoota yookaan immoo waldaan dubartootaa kun maal yaadaa jiru waa'ee kanarratti? Akkuma xinnoo ishee caqasuu yaalee digital vaanii sanarratti ergaan daddarbu kun kana fakkaatudha. Abii mootummaan kee dhumeera deemi. Tokko kana Oromiyaan bilisoomtiidha. Oromiyaa keessatti ce'umsa biyyoolessaa mootummaa ce'umsa biyyoolessaa akka ammatti dhaabbatu. Mootummaan kun immoo akka deeggaru. Mootummaan UK mootummaa nama nyaataa kana akka hin deeggarre. Maallaqa isa gargaaru akka dhaabu kan jedhu kan kana fakkaatu dabarsina vaanii sanarratti. Isa amma hiriira isaa kana dura goone irratti immoo xalayaa qopheessinee dubartoonni hundumtu lafa jiranitti xalayaa sana akka inni local MP'dhaaf naannoo local MP warra jiranitti akka kennamu goonee already dabarsineera. Xalayaan suni ergaansaa kana afura kana of keessaa qabudha. Mootummaan Abii dhumateeraa kanaafi gargaarsa tokkollee akka hin gooneef. Mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa keessatti akka dhaabbatuu fi mootummaan kun deeggarsa akka kennuuf kan jedhu. Kunis immoo maaliif yoo ta'e akka nagaa fi tasgabbiin Oromiyaa keessatti uumamuuf kun barbaachisaa wanta ta'eef Abiin namoota keenya fixaa wanta jiruuf mootummaan Itoophiyaa durii kaasee yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo hacuucaa wanta jiruuf uummati Oromoo mirgi isaa sarbamee wanta jiruuf kana maleessaa wanti Oromoo fi Oromiyaa baasu hin jiru. Mirgi saboota sablammoota Oromiyaa keessa jiraatanii akka eegamu lechi keessatti mirkeessinees jira. Akka inni eegamuuf akka Oromoon hammataa ta'e sanallee keessatti dubbanne kun hunduu xalayaa sana keessa jira. Akka sanatti xalayaan suni local MP yookiin naannoo members of parliament irra jiru isaanitti akka ergamu fi dabarsineerra jechaadha. Na dubartoonni baay'een dabarsaa jiru local MP isaanii. Kun maal jechuudha? Local MP kun yeroo gara paarlaamaa dhufanii baay'inaan yeroo waan akkasii argatanii irratti akka isaan haasa'anii deeggarsa godhaniif jechuudha. Deeggarsa
Oromoodhaaf. Oromoon eenyummaa isaa akka inni Oromoon eenyu akka ta'e akka barsiifamuuf paarlaamaa sana keessatti. Maaliif har'aatti impaayerri suni Oromoon eenyu akka ta'e akka hin baramne gochaa ture. Kanaaf nuyi wanta nuyi hojjechaa jirru Oromoon eenyu akka ta'e akka beekamu. Oromoon mootummaa saba guddaa akka ta'e akka beekamu. Haa ta'u malee mirgisaa akka sarbamaa jiru, akka cunqurfamaa jiru. Nagaaf tasgabbiin immoo Oromiyaa keessa yoo hin jiraanne biyyattii sana keessa nagaan jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kanarraan kan ka'e akka isaanii mootummaa Itoophiyaa jedhamu kana akka isaan hin deeggarre hamma gaafa biyyi sun nagaadhaan tasgabbiidhaan jiraattu. Oromoon immoo Oromiyaan immoo kan barbaade wajjin gara seechiitti jiraachuu danda'a. Gaafa walqixxummaa isaa argatu, gaafa nageenya isaa argatu jechuudha. Kanaaf ergaa kana jabeessinee hamma nu danda'ametti xalayaa kana keessatti goonee dabarsineerra jechuudha. Tole, galtuma mee utuu achi keessan bahin ammas illee maqaa dhooftaniittu waldaan dubartoota addunyaa qabsoo walirraan cinne godhaa turaniiru. Isaanis karaa adda addaatiin iyyata dhiyeeffatanii mootummoota yookaan biyyoota jiranitti dhiyeeffataniiru. Isin akka fakkeenyaatti haala agarsiisaa turtan kana keessatti iyyannaan keessan kun bakka hundatti kennattanii jirtu. Kanarraa dippiloomaasii argattan qabdu yookaan ergaa argattan qabdu. Ergaa arganne anamma fakkeenyaa fi MP local MP naannoo koo kan jirtu jechaadha. Members of Parliament. Isheen already na deebisteetti argadheeratte. Naqaqqabeeraa fayyaa ta'ii duukaan bu'aa. Ettee naa laatteetti jechuudha. Maal kun egaa dheengadduma ta'e. Kanaafi akkasuma hundumtuun argatu deebi. Argitee wanti dippiloomaasii kuni wanta cimaadha. Dippiloomaasii kana hamma dandeenyutti nuyi illee itti fufnee hin hojjenna. Karaa adda bilisummaa Oromoos immoo dippiloomaasiin kuni sirriitti hojjetamaa jira. Karaa adda addaallee waan baay'ee keessa seennee hojjechaa jira. Karaa waldaa dubartootaa duwwaa osoo hin taanellee jira kan nuyi waan adda addaa karaa adda addaa kan nuyi hojjechaa jirullee hin jira jechuukooti. Amma tuquu dhiifnellee garuu akka namummaatti akka dubartootaa duwwaatu taane akka Oromoo tokkootti iddoo baay'ee keessa galleetti kan hojjechaa jiru. Kan nurraa eegamu. Waan nurraa eegamu hundumaa gochuudhaaf saba keenyaaf sagalee ta'uudhaaf yoomiyyuu gara teellaatti hin jennu. Okay, haa ta'u mee kaastaniittu gaaffii isa xumuraa kan isin gaafadhu Adde Addisee ibsa adda bilisummaa Oromoo baase mootummaa ce'umsa baase kana akkamitti ilaaltu? Ilaalcha akkamii qaba addunyaa kana irratti yookaan immoo hawaasa Oromootii fi ilaalcha maalii kenna yookaan immoo deeggarsa maalii kennattanii yaaddu waa'ee mootummaa ce'umsa adda bilisummaa Oromoo jedhu waan malee tuttuqxaniitu waan kana irratti? Mootummaan ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo labse especially galata guddaa qabu Jaal Daawud. Abidda sana keessa dhaabbatanii kana dubbachuun isaanii, kana dhiyeessuun isaanii uummata isaaniif kun dhugaadhumatti baay'ee waan nama boonsudha. Fakkeenya guddaa ta'e Jaal Daawud fakkeenya guddaadha Oromoo uummata Oromootiif. Abidda keessa dhaabbate. Otuu isaan itti marsanii loltuun otuu isheen halkanii guyyaa itti marsitee jirtuuti wanta kana kitaabaanis dabarsaniis immoo indagana sagaleedhaan immoo ba'anii yeroo isaan dubbatan akka kanaatti ani dhugaamatti baay'eedhumatti isaanitti boone. Oromoon hundumtuu illee akka isaan irratti boonu abdaadha. Kuni mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa keessatti dhaabbachuun nagaaf tasgabbii akka inni fiduufi. Yoo kun ta'e maleessaati Oromiyaan nagaan argattu. Akkuma teettee sila tuttuqaan ture.
Innaa kun baay'isee barbaachisaadha. Hamma nuu danda'ametti hundumti keenyallee kana irratti hojjechuutti jirra. Warri biyya keessa jiranillee amma akka isaan irratti hojjetaa jiran argaa jirra. Uummati Oromoo hammam akka inni adda bilisummaa Oromoo duukaa bobba'ee jiru hundi keenya gaafa addi bilisummaa Oromoo biyya sana seenee gara miliyoonii 9 kan ta'udha kan ba'ee simate. Innaa hammam jaalala hammamee akka isaan qaban agarsiisan. Isarraa immoo darbee yeroo isaan biyyarra deemanii uummatatti dhufnee kunoo as jirra jedhanii uummanni akka sanaatti ba'eeti kan inni simate adda bilisummaa Oromoo. Addi bilisummaa Oromoo laphee fi sammuu Oromoo keessa kan inni jiru. Keessaallee hin ba'u. Maaliifi addi bilisummaa adda dhugaati. Kan dhugaati addi bilisummaa Oromoo. Kan sobaa miti. Kan ittiin mootummaa dhaqanii qabatanii ittiin bashannanan miti. Kan ittiin uummataa fi iddoo kennanidha. Uummata tumsuudhaaf malee uummati akka inni ofiisaatiif mirga isaa eeggatee mirgi isaa tumamee fi akka inni of baruuf malee takkaadhuma Jaal Daawud Ibsaa mootummaa akka wanta inni waan irra turuudhaaf barbaadee akka wanta maaliin jedha akka sanaatti miti beektaa fedhaan kan isaan hojjetan damooza argachaa jiran fedhaan kun immoo Jaal Daawud Ibsaa warri Palestiiniyaan warri namichi inni durri Palestiiniyaan falmu waggaa dheeraadha kan inni saba sanaaf falmaa ture. Hamma gaafa du'uutti. Kuni waama jirudha. Uummati warri miseensi adda bilisummaa Oromoo jaallatee isaan filate taanaan eenyuunuu hin galchu. Kan buusus kan yaabsisus miseensa adda bilisummaa Oromooti. Kanaaf nuyi itti amannee nama nu ta'uu jennee akka heeraaf seera adda bilisummaa Oromootti Jaal Daawud Ibsaa achirra kaa'an. Malee akka jara warra addaan amma baatee garaa isaanii guuttachuudhaaf ba'anii PP jala firfaarii isaanii keessa akka saree arraabuudhaaf jedhanii kan isaan jala fiigan akka sana miti. Nan ittiin qaana'an Oromummaa kootti na jibbisiise jarri sun akka gochuu isaan irratti dhugaama dubbachuudhaan. Jaal Daawud guyyaa tokko ani alakkii aan kanarraa hin bu'u jedhee beeka. Nu egaa miseensi waa dubbatume. Kana waan akkasii faaroo isaan godhanii nama qaanessa yeroo dheeraadhaa fi qabsoorra turanii namni qabsoorra ture namni akka Jaal Toleeraa Jaal Qajeelaa akkas gochuun isaanii ani ittiin qaana'e. Ittiin qaana'e. Uummatillee itti qaana'eera. Haa ta'u malee saagaa kun hunuma ta'a maatii tokko keessas gadheenuma jiraatti. Jarri sun egaa akka sanatti jaraan hin gowwoomfaman jechuun hin danda'an. Hin gowwoomfaman. Hin beeku waan hojjetanii horiidhaan gowwoomfamanii kana. Tu barbaade yaadde Jaal Daawud har'a biliyeenarii ta'uu hin danda'a ture. Dhaaba kana gurgurate. Hin barbaanne garuu maaliif maqaadha. Argite kun maqaadha. Uummata Oromootiif kan isaanii hamma kana hundumaa jiranii ammas immoo uummata Oromoof kan isaan dhaabbatanii jiranii ani dhugaamatti galata guddaan isaanii qaba. Nuyi warri bakkee jirru hamma dandeenyetti mootummaan ce'umsaa biyyoolessaa Oromiyaa keessatti akka inni dhaabbatuuf mootummaan hundumtuu biyya bakkee jiran akka isaan deeggarsa kennaniif kanarratti hamma dandeenyetti irratti tumsinaa irratti hojjennaa UK duwwaa miti Austraaliyaa warra jirru warri Ameerikaa jiranii warri Kanaadaa jiranii biyya jiranii hundumaa irratti tumsina irratti hojjenna warri biyya keessaas jabaadhaa har'aaf nu ajjeesti maleessaa eessayyuu hin geessu eessayyuu hin ga'an hundumtuu hin darbe bare dargiin hundum darbe bare
maali Haayila Sillaaseen dargin ajjisee barcuma isaa jala owwaalee kaa'ee irra taa'e miti. Kanatu irra ga'e baay'ee Haayila Sillaaseen. Abiy immoo kan isaan gadiitu isa eeggata dhugaamatti. Kanan jedha. Kanaaf uummati keenya haa jabaatu. Jabaadhaa. Jabaadhaa. Qarree fi qeerrootti hin dhiisinaa. Uummatummaadhaan abbaa haadha ijoollee daa'ima jaarsa utuu hin ta'in ka'aa falmadhaa. Ka'aati deggaraa. Deggaruu duwwaamini hojiirra oolchaa. Maaliif mirga qabdu? Constitution yookiin seeraa feeraa Itoophiyaa keessaa section 39 nu hayyama. Kanaaf irratti hojjedha. Ka'aan jedhaan. Ka'aa madda mirga keessaniif. Mirga heeraaf seera amma jiru fayyadamaatii. Jaal Daawud kan ergaan isin dabarse sana inni hin dabarsee kan hojiirra oolchuu uummataa. Kanaaf uummataan ka'aatii falmadhaatii waan kana hojiirra oolchadhaan jedha. Fayyaa ta'e. Tole, dhugaatti galatooma ibsa bal'aa nu kennitan Adde Addisee Dheeressaa. Mee amma ga'anii yeroon keenyas nu daangessaa jira gara boola buuteen deema. Ergaa yookaan dhaamsa dubartootaafis siinqeedhaafis qeerroodhaafis hayyoota yookaan immoo hawaasa Oromoo hundaa kan dabarsa jetta yoo qabaattan carraa isiniin kenna. Ergaan qabu mootummaan kuni mootummaa nu balleessuu dhufeedha. Mootummaa nu balleessuu dhufe wanta ta'eef uummati irratti dammaqaniirus hin dammaqne jechuu koo miti garuu kana beekanii ammallee jabaatanii ka'uu qabu. Mootummaan kuni yoo Oromoon paartii isaan amma bilxiginnaadhanii dhaaban kana yoo hin deeggarre adabuudhaaf, ajjeesuudhaaf, lafa isaarraa buqqisuudhaaf darbee immoo kunoo Eertiraa wajjinillee walii galanii Abiy mootummaa biyya kan biraa fidee nu keessa galcheetu saba keenya ficciisaa jira. Kun waan kun ta'aa jira. Kanaaf balaa cimaatu nutti dhufaa jira. Balaa kana hin jedhamnetu nutti dhufaa jira. Namichi kuni har'a wanta inni hojjetaa jiru hundumti isaa jenoosaayididha. Saba keenya balleessuudha, uummata keenya balleessuudha, dubartoota keenya gudeedee ulfarraa baasuudha, daa'imarraati abbaaf haadha ajjeesee kunoo daa'imis akka isheen duutu gochaa jira. Kanaaf beekee uummanni kuni waan tokko waan isaa hafee hin jiru ka'ee falmachuu qaba. Haadholiin siiqqee isaanii qabatanii ba'anii falmachuu qabu. Aadaa keenya barana Irreechallee akka uummati keenya ba'ee hin falmannetti warra PP isaa taateef duwwaa kaardii kennanii akka kanaatti akka uummatni dhufee aadaa masaallee hin kabajamneef Irreecharraa dhowwee jira Abiy. Kanatu jira kana caalatu nutti dhufaa jira. Kanaafi ka'aan jedhaanan nama tokko nama lamamini qarree qeerroo jechaan jiran hundumtuu ka'aa. Dubartoonni siiqqee keessan qabadhaatii ka'aatii namicha kana mootummaa impaayerii Itoophiyaa isa bara 150 akka kanaatti nu hacuucaa jiru kana ofirraa kaasa. Uummati yoo ka'ee iddoo hundumaatti argine iddoo baay'eetti argineerra bara. Uummatatu ka'uutu irra jira. Uummati hin ka'u taanaani unaseenyee waan fayyadamuu goone gatiin qabu bara. Nuyi hamma humna keenya asitti waan tokko gochuun nurra jiru mootummoota yookiis mootummaa UK irratti dubbannee waan akkasii jireenya jechuun dandeenya garuu mootummoonni bakkee jiran kun mootummoonni gurguddaan kun kanuma jabaate duukaa dhaabbatu. Kanaaf Oromoon yoo jabaate nu duukaa dhaabbatu. Mootummaan jabaachuuf immoo uummanni ka'uu qaba. Uummanni ka'uu qaba. Qarreef qeerroo jechaan jiran hundumtuu ka'uu qaba. Kanuma ergaa kanan dabarsaanii uummati Oromoo dhugaadha wanti kun salphaa miti waan hamaatu nu qabatee
wanta hamaa sanaa egaa rabbi jin ofirraa kaafnaa rabbis immoo nu bukkee agoruun jedha. Islaamaa kiristiyaanaa osoo hin jedhin hundumtuu waaqeffataa osoo hin jedhin waan qabnutti waaqa qabnutti waaqatti amannutti hundumti keenya baaneellee iyyachuu qabna warra dandeettii sanas qabna. Kanaafi Oromoon amantiidhaan qomoodhaan waan adda addaatiin otuu addaan waliin hiriin sagalee tokkummaadhaan ka'ee falmachuu qabaa. Tokko ta'uu qabaa. Warra bakkee jiraniin kan hin dhaamu argineerraa kunoo amma kan argaa jirru kaayyoo adda bilisummaatu hojiirra ooshaa jira. Isa malee tokkollee hin jiru. Kanaaf kaayyoo adda bilisummaa duukaa luucca'aan jedha. Kaayyoo tokkittii kana qabna. Kaayyoo ofiin murteeffachuu, mirga keenya kabajachuu. Kana kan nu kennu kaayyoo adda bilisummaa Oromoo duwwaadha. Kanaafi otuu hin hiramin hundumtuu akkasiin akkan ka'ee kaayyoo adda bilisummaa duukaa luucca'uu ni gaafadha. Kan biraa kan inni hundumaaf dhaamu waboo keenya ummati waraana hin qabne gatii hin qabu. Ummati waraana hin qabu gatii hin qabu. Waboon keenya jabaachuu qabu. Kanaafi hundumtuu Oromoon eenyu Jaal Daawudiin dabarsee kenneera. Kanaaf Oromoo kan ta'e hundumtuu waraana bilisummaa Oromoo bukkee akka dhaabbatu. Waraanni bilisummaa Oromoo shiftaa miti. Bilisummaadhaaf falmaa jira kunoo caakkaa keessa taa'e. Caakkaa keessa taa'ee falmaa jira. Kanaaf hundumti keenya waboo waraana bilisummaa Oromoo jabeessuu qabna. Gara seechitti illee irratti hojjennaa. Mootummaan bakkee jiran illee waraana bilisummaa Oromoo rikognaayizii godhanii akka isaan deeggarsii godhaniif kanallee gochuudhaafi waan goonu hundumaa hin goona jedheen ergaa kanadha. Isinis warri biyya keessa jirtanii jabaadhaa rabbis ijjana ta'u. Tole dhugaadhumatti Adde Addisee Dheeressaa ergaa bal'aa fi hubatamaa nu qoddanii. Egaa hordoftoota keenya Adde Addisee Dheeressaa waliin gaaffiif deebii goone yaada bal'aa fi ergaa bal'aa nu dabarsanitti akka gammaddan abdiin qaba. Adde Addisee sagantaa keenya kanarratti xumurraati guddaa galatoomaan jagaati sattaamatti immoo carraa argannee yaada bal'aa akka waliin hirmaannus yaada qaba. Waan isin rakkisu hundumaati immoo sagalee isin ta'uu qophiidha. Miidiyaan kuni nu quunnamaa isin jedha guddaa galatoomaa. Isinis galatoomaa guddaa galatoomaa dhugaamatti uummata keenyaa fi sagalee kana dabarsuu keessaniif baay'een isin galateeffadha. Ammas immoo itti afuufuu sabboontonni baay'een jiru. Akkasuma quunnamaatti sagalee kan dubartiisaa ta'uu warra dhiiraa kan hundumaa dabarsaa jira. Maaloo sagalee uummanni keenya nama sagalee ta'uu barbaadaa jira. Miidiyaa sagalee ta'uuf miidiyaa galatoomaa. Haa ta'u guddaa galatoomaa isiniin jedhaa nagaa.